Aye, daawwattoota kabajamtoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii guyyaa addaa keessummaa umuriin xiqqaa nama guddaa hojii guddaa hojjetaa jiru tokko argatee kennee keessatti isinii qabadhee dhufe akkamittiin simattuun gaaffii qabu. Namni kun akkuma isin argitan lollee xiqqaa umurii isaallee hangafa goonsi haa ture yeroon viidiyoo isaa waan tokko ilaalu amma garuu yeroo inni bira ga'ee argu tilmaama namni jalqaba komiitii irratti nama kana baree badhaasa qaba. Walumaa galatti komiitii keessa ilaalu namni jalqaba maqaa isaa barreesse yoo jiraate osoo inni sitti himin hin badhaafamtu jechuudha. Walumaa galatti namni kun nama abbaa geexee jechuudhaan haadha geexee waliin viidiyoo tokko tokko dalaguudha. Dhugaa baay'een gammadee baay'een isa arguudhaaf dhama'ee garuu hagalli gastii kiyyarra seenee haga wal barree nama guddaa wayii isaa ture. Yeroo inni gabaa keessa deemee hojii isaa keessaa wanti ajaa'ibu gabaa keessa deemaa fe'ee heloo jedha wacinaa jedha gabaadha. Akkasumas birii kudha shantuu jalaa badee maalii viidiyoo isaa yuutuubii isaa irraa argattu kana booddee wal jabeessuun aadaa keenya akkasii jabaattanii subscribe gootanii yuutuubii isaa illee guddiftaniif share gootaniif abdii qaba. Madalaa keessan gara fuulduraatti akka jirraa yoo viidiyoo bareedaa fudhatee dhufee akka jalaa fuutanii gara chaayinaalee kan biraa jalaan geessin achumatti laayik godhaafi achumatti share godhaafi aguddatu mucaa xiqqaadha. Hojii taalentii haaraa waan takka hojjetamee hin dhufne koppii tun godhin fudhatee dhufe waan ta'eef namoonni gaariillee akka jirraa koppii jalaan godhina hojii kan biraa uummadha. Nama hojii akkasii fudhatee dhufe boollanni jirutti dhannee dubbifne immoo haqa nama nu beeku wal barsiisuun dirqama keenya. Abbaan geexee eenyuun kan jedhu daqiiqaa tokko wayii mee intarvii gooneeti irraa dhageenya abbaan geexee baga nagaan dhufte. Mee sagalee kelfuu abbaan geexee eenyuun dhalataa naannoo kamiiti maaltu hojii kanatti immoo sagalee jedhu ilaala. Abbaan geexee numa akka carraa ta'ee areeda koobinaan lafa kaa'een dhufe. Lafa gandummaa fakkaatee lafa gara shawaa ta'ee yookaan immoo bakka addaa Gindabara jedhamudha. Achitti dhalatee guddate hojii kanatti kan gale waggaa tokko reefu guuta. Taalentii kana immoo kireeditii kan fuufoo fudhee manaa ba'e. Sila kanatti abbaan geexee gabaawwan abbaan geexee namatti barbaada. Abbaan geexee dhalataa naannoo Shawaatii kun waan biraatii miti ilmi namaa bakka irraa dhalatu qaba bakka itti dhalate qaba kana wal barsiisuun immoo rakkoo qabu. Waan kana beektu yaadannoodha isaan immoo of barsiisu jechuudha. Namni keessan ani weellisaa gammachuu Foormeeshan jedhama. Abbaan geexee akkuma tiktook irratti beektan amma immoo gama yuutuubii hojii bareeda qabatee waan dhufeef yuutuubii isaa sabiskiraayib sheer laayik taasisaa simmalee maal qabu. Ayyee waliiwwan kiyya yoo danda'e torbee keessa viidiyoo lama of sadii isinii gadhiisa yoo dadhabe immoo viidiyoo tokko akka inni gadhiisu ni goona hundi keessan iyyuu abbaa geexee yuutuubii isaa inni dhugumaa isa kana sabiskiraayib godhaa fi tarii namoonni tokko maqaa isaatiin barachuu danda'u. Inni kun immoo wal guddisuu jedhama. Taalentii qabdan kennama qabdan of barbaadaatii hundi keessan iyyuu hojjedhaa guddadhaan isiniin jedha. Galatooma wal faadhaa. Abbaa geexee waan jettu bakka deemuu fedha. Deemtaa? Shaayis fayyadamneerra, bunas fayyadamneerra, nyaata illee waliin nyaanneerra, waa hedduu gooneerra. Wal bira turreerra waan ta'eef anis sagantaa qaba. Yeroo gaarii qabaadhu abbaa geexee. Nu gidduu keessatti argamuu keenya guddaa galatooma. Sinan jaalladhu. Yaadannoo sinis kabajama. Galatooma. Nagaatti.